Gare kamale wa kenyarginem beenu. Arrain mambar tisu. Baay'ee gabaabaa kaleessa nama jaha islaamaa nama sadii akkuma gaafa turi maama turtanii asitti si maama ta'uudhaaf teessanii rabbi sin gargaaraan ilmee baratanii ammas diinii keessatti rakkee. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه دوب إن شاء الله نتورك ربي سبحانه وتعالى نفعل فيتو بلين صديق أبدتين نفجر إن شاء الله نما ربي سبحانه وتعالى لا في سيفتو أجرا أمنتي تنا أزديبيا هندي سانيتو جيشو أكسمت أبليت الناس باتني ديبتي طلع أنا أعرفه أسناك في أكسمت اللي أجرت سنايت السلام عليكم من سنجا دوران درسي أشام أركفونه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. إنه غير قدرة عمري نبيكو قوم مرجات الرأي قال إن شاء الله ما سنايت مكان كأنه إيسا دلته إيسا قدرته أمانتين أتير إرتورتيو تام إن شاء الله. أنا لا شوابا هاتي أمانتين قرته ماتين تي ولي نجرا قدرته أمانتي تامي. أرثوذكسي كريستيان. أوكي. ما شاء الله بقربين كان جماعة كنا سكات يلتمي إن شاء الله أسناقة جاتو ما يسدلته يتقدته أمانتين أتير إرتورتيو أنجا أما ترجرتو يسلتشوتو. إيه نانتي أنا كان نرتوري أمتي كريستيان أرثوذكسي رانتوري. Kanani dhaladhee guddadhee naannoo Arsii Bahaati. Arsii Bahaa tan dhaladhee guddadhee sallaa jechuudha. Ayiwaa sallaa. Maashaallah hundi keessanuu Oromoodha. Akkasumatti illee kutaa Oromiyaa bakka bakka hundi keenyaa dhufne meegaa wal barnoota suni meeg duraan dursee yeroo gartee namni gartee baay'een kan islaamaatillee maaltu soba isaanii ta'ee gara amantii kanaa fidee kan jiru sin dhabamu. Akkasuma warri amantii Ortodoksii Kiristaanaa amantii teessanii turtan maaliif gartee maatiillee jechuun maaliif gara gartee amantii sana dhiisanii gara islaamaa dhufanii maaliif kafaranii kan jiru ni jira. Akkuma nuti yoo namni tokko amantii irraa beekni kafare jennutti akkasii sannaayit maaltu sababa sii ta'ee mee gara amantii kan akka dhuftu si godhe gara amantii islaamaa. Bakka amantii kana baay'ee jaala dura durseerasu baay'ee jaala ammaatii sodaa mana amma irra ga'u ture garuu bakka garaa kiyyatti baay'ee yeroo hunda yaada. Hangam takkaa fidde yaadaa turte gaamantii? Bakka waggaa lama jala jira. Waan ati dubbiste faana jira takka viidiyoon wayii waa'ee islaamaa kitaaba dubbiste wayii gartee kanatti islaamummaa tanarraa yaadattu. Bakka viidiyoo yeroo hunda dhaggeeffatan yeroo hunda ni hordofa viidiyoo. Mana yeroo hunda wanta hunda nan dhaggeeffata. Eewwa. Maashaallah. Baga rabbi sirraa jaalate. Tole mee asnaaqa atoo mee maaltu gartee gara amantii islaamaa kana si fide yoo jedhan mee maaliif amantii ta'e dhiistee gartee amantii maatii ta'e keessaa buqqaatee gara amantii islaamaa dhufte yoo sin jedhan maal jettaan inshallah warroottan hiriyoota kan kee warroottan hordofu jiran kan islaamaatiin maal jettame? Akkuma isin jettan amantii musliimummaa kana daa'immaa koorraan beeka. Maatiin koo dagimmaashni musliima jechuu hin danda'a. Warri harmee kootis hin jira warri abbee kootis gimmaashni hin jirani. Ani bakka duraanuma raayyuu bakka amantii musliimaa kana natti tola mana isaaniis naan deemaa hiriyootas naan qaba. Dhufee jennaan biyya ormaa kanattis bakka amantiin isaanii baay'ee namatti tola ijoollee hariiroo isaa wajjin nan jiraadha. Bakka keessa kooti kuni kan namni yookiin na gorsee waan tokko soolaa ammoo waan tokko yookiin dhaggeeffadhu jechuudha. Manzummaa akkasuma waan tokko yoo dhaggeeffadhu sirriitti bakka jaalalarraa kan ka'e qalbiin koo na cabde waa'ee amantii musliimummaa kanarratti. Bakka ta'uun qaba kanaan jedhu keessi koo murteessee gara keessanitti dhufuu danda'e jechuudha. Allahu akbar. Baga rabbiin guyyaa fadhe nama qajeelcha. Mee maatii teessan keessaa namni islaamaa jira? Moo amantii biraa kan hordofu Oromoon tun waaqeffataa kiristaana pheenxee fa'aa jira? Sannaayit amantii maatii ta'e keessa amantuma tokko turtanii hanga ammaa? Amantuma tokko tun jiru amantii keenyarra. Amantuma sanumarra turte jechuudha? Eewwa. Meegaa maatii keessaa yoo namni argamus isa hangafaa isa qoxxoosuu jiddu galeessaa ta'a. Mee maatiin ta'e waliigalatti ilmaan meeqa argatan? Dhiira 3 fi shamara 3. Shamara 3. Eewwa. Asnaa qacoo mee maatiin ta'e abbaan keetii fi harmeen ta'e ilmaan meeqa walitti argatan?
Isaan nama kudhan argatan armeen kooti. Abbee koo walitti. darzana waa xiqqoomaa irrate. Bareeda. Mee inshallah islaama fakkaatanii maashaallah rabbi isinirraa jaalatu shahaadaa qabanneeti baga gamana dhuftan gaba kennaa guddoo gartee asii ol islaamummaa olii rabbi beeku of beeku eeysaa dhufne eeysa jira garam deemnaa gartee beeku kaayyoo ofii beeku waan caalaan jirtu islaamummaan oromummaa sirraan jijjirtu zeeginnati biyyatee afaan keessirraan jijjirtu sillee jijjirtu gartee uffata keetiif gartee tartiiba ati deemtu rabbi gabbaru kanuma qofa malee maatii keetii sirraan jijjirtu akkasuma jiraata inshallah taala isin rabbi tokkicha ni dhugoomsitan nabi Muhammad ergamaa ta'u Yesuus Isaanis ergamaa rabbi kan bani Israa'el ta'u ni dhugoomsitan saa sirriidha. Asanti akkasuma miti sannaayit na dhageessu. Ewa dhagaa tole bas ana jala bas shahaadaa qabannechi booda gaafii lama sadii goone halkan isin biraayis isin gallakkisa inshallah harka keessan quba tokko tokko ol qabadha inshallah ta'ala rabbiin waan tokko ta'eef raga baanee rabbi dhugoomsina inshallah ta'ala ashhadu an laa ilaha illa Allah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر بس سنايت أتي أفان جت ما إن شاء الله يصير جت شو مكان ردي إن شاء الله سلاو دقيسة بس أسناقج أتي دقيفة دوسين أجت تو كبخ كسمت ديسي سنايت نجلا أجي جت شو مكان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر أفان روموتين جنة أمتي چون كرم إن شاء الله أفان روموتين أنين دغومسا يوكان رقام بها ربي تكمله كان حق أنجبر مهنجرو محمديس قبرت ربي إرجما إساتهون رقابة الله أكبر هنغنما بغا غما غرتي حواسا بليون لما في مال لكاموتي دفتن بغا ربي سبحانه وتعالى غرا منتي اسلاما تنرت نمني ردلتو دفتن ان شاء الله تعالى اسين جرا ما شاء الله بغا غمدن سلا غرتي ول بيرا جيرانه نمون جيراتي ول غرتي سمتني ما شاء الله ول غرتي هاغي وانا سن وليغوتن دبرتوتاني ما شاء الله ربي وانا سندرو دبرته هند يك خيسن الرئيس دبري جرا قلمي اك دائما ار غرتي هرمن ديسيتي ربي نسيني غودي چرا غدود نما ربي فديفي كنا ايغا نمنيغا امنتن يوغا دفو مقا ماتي ابا هادا هنججرو مقا وفي بريدا مغافتا ني يعني اسناقاتيس اكسمت اللي سنايتيس مقان سين جالت خيرياسي كان بيجتي بيتو يعني دوبرتيرا كان اسلام مقان جالت يو جرات يو كانس اوبليغون كينيا كان دوبرتوتا نموتن خمسه دي لكاوني سين داوچا جرا سنين ان شاء الله تعالى اسينا كفلن غونا يو كان فيلت يو جراتي تكا يرو بكم انا ورتي يعني اسرت اللي يوسن فلتن ما شاء الله مقا كيسنو ماتون قبو اكسي مال جتم ان شاء الله سنايت مقانتي فلت جرا مو غرتي اكا غرين امني دلي خون سني فلان فيتن مقا يريون كنا جان هيمن مقا مال سنجران هيمن ايه هيمن ايوه ما شاء الله حرفي اتش هيمن ما شاء الله هيمن سنجاني ان هيمن نج ما شاء الله چole asnaga jo kan ko lama nati ta'e kun Sumayyaa jedha kun Khadija sinan jedhane ما شاء الله
isa akkasin jiru takkumatti deebisnaa wanta fudhadhu gartee Khadijaa keessaa fudhadhu akkuma ajaa'ibaa takkumaatti Khadijaa jee tokko ol darbe Allahu akbar Khadijaadhaa fi gartee isiin maqaa bareedaa kan biraatillee maqaaf moggaa hojjetan waa takka maqaa bareedaa baafachuu dandeessan kana haadha abbaa hin jijjiirtan kanuma baga rabbiin subhaanahu wa ta'ala eenyu iimaan jedhanii obboleettii keenyaas iimaan jedhanii maqaa hedduu ol daddarbaa jiran kun asirratti obboleeyyan keenya maashaallah rabbi subhaanahu wa ta'ala hunda keessanuu isinirraa haa jaalatu tole egaa waa hedduu nama mudata haqiiqatan waa hedduu gana isin mudatuuf ta'a gara hiriyoota keessanii gara sooshaal miidiyaa irratti arra duru warri waa suuraa ciratuus hin jira gartee kan kiristaanaa ta'u kan islaamaa ta'u kan waaja'u hin dhabamu namni nama waaja'u yeroo hundaa hin dhabamu numa jira jedhe karaa ayyaa bama caaja'u maatii irraas waa hedduu nama mudata obsuu amantii irratti obsuu arraba namaa irratti komentii irratti viidiyoo waan isin hin jaan irratti obsuu qabdan mee yeroo amantii san gartee biraa hiriyoota keessan dhiistanii biraa gad dhuftanii hiriyootuma keessanii gartee hin jijjiiramne ilma namaati isinii hiriyoota keessanii mee warroottan gartee sooshaal miidiyaa irra wal beektan kan naannoo takkaa kan biyyaa kan waliin guddattan kan feesbuukii walii qabdaniinoo kan amantii biraa hordofuun maal jettan inshaallahu taala sannaayit Bakka yeroo tokko hunda isaaniitu baay'ee warri ortodoksii ta'anis warri amantaa musliimaa qabanis baay'ee galatooma ijee amantaa kana mooyyuu fe'ee kiyyaan itti seenee namni garuu wanta biraa isaaniitu fakkaa wayiin jaalatu namaaf jecha midhaan jijjiiru amantaa kana illee na kiyyaa fe'an jijjiiru ani lubboonaa kiyyaaf jecha amantaa kana baay'ee wanta jaalladhuufan jijjiira malee namaaf jecha midhaan jijjiiru. Allahu akbar. Baay'ee warri nu daawwattan baay'ee galatooma obbolaawwan koo jenna. Maashaallah baga duraan gartee obboleettii gartee sabaa obboleettii dhigaa obboleettii biyyaa obboleettii oromiyaa gartee waliin taane arra obboleettii islaamaa walitti dabalame waa hunda walitti qabna mee inshaallah asna gartee akkasumatti illee Khadija maashaallah maqaanis Khadija al-Kharraati mee inshaallah maatii teetinis hiriyoota kan keetiis warroottan amantii biraa hordofan hundaanuu maal jettaan arra gartee inshaallah guyyaa gammachuuti sila gammachuun tanaa waliin jirtu beek. Ani kanan jechuu barbaadu amantii kanas fedhii kiyyaan jaaladheet waanan ta'eef warri amantii kiristaanaa hordoftanis warri musliimaa hordoftanis galatoomaa kun fedhii koo irratti waan hundaa yookiin namaaf jedhee yookiin addunyaadhaaf jedhee osoo hin ta'in kun lubbuu kootiif waanan jijjiiredha waanan fedhii kootirraa kan ka'ee jijjiiredha. Warra amantii musliimaatiinis galatoomaa isiniin jedha olmaan oromoo baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajan jedha. Allahu akbar. Obboleeyyan kiyya ka hedduudha kan kiristaanaas kan hordofaa jiru. Mee gartee nasiidu maree furra keenya kana deeqaa takka dhaggeeffanneeti waliin inshaallahu ta'ala ammaas gaddeebina isinis lachuutu imaanis akkasumatti illee Khadijaanis akkasumatti tura. Baga rabbi subhaanahu wa ta'ala isin qaceelchee maashaallah rabbiin subhaanahu wa ta'ala isinirraa haa jaalatu imaanis akkasumatti illee Khadijaanis maashaallah baga gamana dhuftanii wallahi waan inni jirtu waan isinii kan nun jirtu afaan isin goggeessee wallahi obboleeyyan kiyya hedduu hawwine inshaallah baga rabbiin qaceelchee yeroo kana torbaan kanatti nama hedduu kallattiin fudhachaa jira gartee duubaan kan fudhachaa jiru gara iimoorraan meesenjeraan wasaab baay'eedha gartee kana woomoo gartee gammachuma tana waliin haa dhageenyu jechuuf dhufne malee waan biraatii miti inshaallah biyya jirtanitti rabbi isin haa tiisu fayyaa fi nagayaan maatii teessanitti isin haa deebisu maatii teessanillee gara amantii bareedduu islaama tanaa fidu tolo itti oolaa maatii teessanitti saba keessanitti biyya keessanitti lubbuu teessanitti illee tolo oolaa akka obboleessa keessan kan islaama sabaatittiin isinin jaa rabbii jecha wal jaalana hundi keessanuu galatooma obboleeyyan kiyya inshaallahu ta'ala suduudumaan kallattii tanaan sagantaa adda addaa sagantaan tun gartee imala gara amantii islaama tan dhugaa barbaaduu keessatti gartee obboleeyyan keenya seenaa isaaniitirraa haasoine mee maatii teessanino harmee teessan warri viidiyoo kana daawwatu firoottan keessan aaliin teessan gartee lammiin teessan warri biyya kanaanoo ergaa maal dabarsitaniif gartee inshaallahu ta'ala nama kuma meeqaantami keessa ilaalaa jiru kana gartee haadha teetiif harmee teetiif gartee yoo viidiyoo kana kan daawwatu ta'e akka gartee harmee teetitti akka abbaa keetitti maal dabarsitaaf inshaallah Khadija. Ani waan dabarsisuu barbaadu yaa'u harmee kootii natti dhaareen hin jedhaanii teessee kootiin kun yaani immoo amantaa kana waan hin jaaladheetti isheen yookiin waan namni dirqisiisee waan hin taane waan fedhii koo irratti hundaa'e waan ta'eef bakka rabbii gara qajeelatti isin haa deebisuun jedhaan. Allahu akbar. Gaafuma bifuma kanaan gartee atis imaan mee maatii teetiin yookaan jiraatan taate obbolawaa keetiin abbeeraa keetiin hiriyoota keetiin maal jettaan mee kaas harmee teetiin maal jettaan abbaa keetiin oo?
amantii kana baay'ee jaala'a. Amantii kana baay'ee itti amanaa. Hoogganaa nu jedhanis ka amantii kana immoo ani wantan jaala'uuf gallakkisuu hin danda'amu yoomiyyuu amantii kana jechaa ittumaanan jiraa'a. Rabbi mooyyuu wayii naaf laaffisuu danda'a. Dhugaa. Maashaallah. Jeetan maatiitti. Wallahi bareedaadha. Rabbi isinirraa haa jaalatu. Isin lachuutu jabaadha. Warra amantii sanarra jiraate irratti Rabbi isin haa godhu. Isinirratti hin dheeressu. Yeroo biraa isinii waa baratee jijjiiramee saba ofiitillee jijjiiru. Beekumsa argatee gartee hawaasa gartee amantii biraatillee gamana yaam wal nu argisiisu. Amantii keessaa baatanis amantii namaatis hin tuqan. Namni gartee Rabbi shayxaana karaa itti fakkeesse haa gabbaru. Suutatti gartee beekumsaan nama yaamanii tanuma jenna saba keenya akka amantiittis wal kabajnu akka biyyaatti akka kutaatti akka naannootittis wal kabajnu kaasatan kan biyya adda addaa biyyoota arabaa jiru biyya faranjii jiru wal kabaja amantii walittis kabaja waliin jiraadhaa sooshaal miidiyaa irratti maqaa walii waliin xureessina waliin balleessina tanumaan isiniin jaa baay'ee takka galatooma halkan kanarra carraa naa kennitanii bakka sila rahaa gootan raftan takka hojii dalaydan gartee achirra affeeramuu keessaniif baay'een isin galatoomfadha jabaadhaa Rabbi isin haa jabeessu dhaamsi biraa yoo kan jira anaanoo maal jettan Isin immoo ani badamtuu isin galateeffadha. Shukran nuuf jedheera umrii isinaa dheeressu galatooma kanumas nama sodaa keessan kafalu haa godhu garuu nus kafaluu hin dandeenyu Rabbiin isinii haa kafaludha. Galata guddaa qabdu galatooma. Aamin aamin. Maal jettan sannaayit dhaamsa yoo walitti deebine yoo Rabbi fedhe walitti deebine yoo duune silaa walitti hin deebinu yoo jiraanne wal barsiifne garee keessattis. Karaa amantaa kana waan nu fiddaniif baay'ee tokko nu galatooma baay'ee isin galateeffannaa abbaa keenya nu jiraa nama akkatti wal arginu nu. Aamin aamin yaa Allah. Aamin aamin aamin. Aamin aamin. Rabbi irra gartee amantii tanarra warra turu isinis haa godhu galatoomaan isinin jaaga asumarratti isin raa gabaabsaa daawwattoota ahlu dhikri da'awaa show sagantaan gartee shahadaadhaa gartee gara amantii islaamaa obboleeyyan keenya gartee naquudha arra tana fakkaattii obboleettii teenya gartee Khadijaa Lammaa fi akkasumatti illee gartee Imaan tasfaayee gartee waliin gartee sagantaa tana shahadaa seenanii jiranii duraanuu islaama fakkaatanii irra jiraatanii warra irra du'aa godhu naaf jiraadha halkan gaarii isiniif haa taatu horaa bulaan isiniin jaa duubaan wal quba qabaanna garee keessatti isiniin dabala barachuu qabdan gartee waan asii achi dalaydan gaariinis hamtuunis yakki hundi isinuma itti gaafatama dalagadhaa addunyaafis akhiraafis qabrii teessaniifis dalagadhaa wal quba qabaannaan isiniin jaa inshallah. Aamin aamin nusfaatee. Shukran nagaan galatooma. Aamin aamin akkasii halkan gaarii nuufis guyyaa gaarii horaa bulaa wassalaamu alaikum nagaa fi rahmanni nabiyyi keenya Muhammad salawaatu rabbii wassalaamu alaihi isaa fi maatii isaa irratti haa jiraatu hanga guyyaa qiyaamaatitti warra gartee amantiirra jiraatu naa godhu nageetti naa jiraadha.